Arabiyaa majlisii hedduu bareedu jechuudha maashaallah abbaa soddoma baay'ee bareedaa ta'e tiknasiin isaa abbaa soddoma namni feetanii akkasuma algaa pilaatti mataan isaa dheerinni isaa baay'ee ajaa'iba ta'ee fi qomsaaxinii mitira tokkoo fi 20 jechaadha maashaallah garaa isii keessaa tibstaandii qabdu jechaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Washamar kafune jalatamtoota fi kabajamtoota uummata Oromoo jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kenna isin biraa jiraatu jecha har'a viidiyoo namni na waraabu namni viizii jira jechuudha. Ofii kiyyaa of waraabaa jira waan ta'eef meeshaa biraattu hojjetamaa jira waan ta'eef sababa saniif isin turtiin keessaan hanga xumuraatitti na wajjin ta'u isinin jedha waan isinirraa turee fi ifama guddaa isin gaafadha sababa waan isinirraa tureef jechaadha. Warroonni meeshaa keessaan na biraa qabdanii baay'inaan meeshaan nama bahee hin jira keessattuu kan akka badriyaa jechuudha warroota maqaa beeku keessa akkasuma ammoo maqaa isin beeku wallahi godinyaa caaltu faana nama baheeddu namoonni kunniin meeshaan keessan isin bahee jira jechuudha hanga nama sadii meeshaan fanicharaa isin bahee jechuudha kana malee jechuudha. Akkasuma immoo algaan kun meetira 1.50 jechuudha maashaallah algaa baay'ee guddaa pilaatti ta'e jechuudha mataan isaa hedduu guddaa ta'e komodiinoo 2 qaba jechuudha komodiinoo lachuu masaabaadha hedduu bareeda jechuudha algaan kun mataan isaa dheerinni isaa warra algaa beetiin keessa yookiin sarbiisiin keessa bal'aa ta'eef tu kana ajajata malee mataan isaa baay'ee guddaa waan ta'eef yookaan kaameraarra laaltan isatti beeksisu mataan isaa sababni wanta guddaa ta'eef jechaadha warra kilaasiin keessan bal'aa ta'eef isin fayyada jechuudha gatiin isaa birrii 40,000 itaansee qomsaaxinii meetira 1.20 jechaadha maashaallah garaa keessaa masaba lama qabdi jechaadha gamana qabdi akkasuma mastaawoti uf keessaa qabdi jechuudha kan uffata itti keessatti uffatan qabdi jechuudha. Qomsaaxiniin kun qomatiin isii meetira 2 bal'inni isii ammoo meetira 1.20 gatiin isii 25 jechuudha namoonni jechuu barbaadan ajadhaa isinin jedha gatiin isaa baay'ee rikkaasha waan ta'eef maashaallah meeshaa kwaalitii fi meeshaa oriijinaalii jechuudha diizaayinii obboleettiin ta'e na barbaaduun haala kanaan dibameef jira jechuudha. Karariin kun kan akka adii jiru kun kireemii jedhama karariin cinaa kana ammoo kararii bifa mukaa jedha bifa mukaa jedhama baay'ee bareeda jechuudha maashaallah baay'ee bareeda kana caalii bareeda jechuudha yoo bira gahanii kan kaameraa caalii bareeda kaameraan kiyya silkii waan ta'eef uummata akka achirraa jijjiiramu tokko hin qabu jechuudha. Asitti Arabiyaa majlisii abbaa soddoma baay'ee bareedaa ta'e jechuudha kun sin argartan kana karariin isaa kararii qoshoshuullee miti hin beektanii karariin isaa kun hin qoshoshuullee uummata akka waan xuraa'uu miti kararii baay'ee bareedaa waan ta'eef jechuudha hedduu bareedaadha mircaa nama hedduutu asuma birattuyyuu hangan waasni namni hedduu jaalate namni tokko ajajatee jira jechuudha maashaallah baay'ee bareeda jechuudha. Namoonni barbaadan isa kanallee jedha karariin isaallee hin bareeda akkasuma immoo waan xurii dhoofatu xurii isaallee irraa hin beeksisu jechaadha sababa xurii dhoofatuuf illee xuriin isaallee homaa irraa hin beeksisu jechaadha baay'ee bareeda waan ta'eef namoonni barbaadan jedha isinin jedha warroonni boondiidiin isaa akkamii jettaniif boondiidiin isaa boondiidii oriijinaalii kwaaliitiidha jechuudha maaladaa jechuudha isinitti hima jechuudha namoota keessan nagaafataniif yeroo hunda addaan baasee hima akkasuma immoo yeroo sagalee waraabullee Arabiyaa majlisiin boondiidiin irraa hojjechiisu boondiidii tokkoffaa maaladaa jedhee isin hima maaladaa jechuun Arabiyaa majlisii tokkoffaa sadarkaa tokkoffaa jechaadha isin hagalu akkasuma immoo nam tokko namni keessan dhufee hodhaan isaa nagaafatee hin jira yoo isin gaafachuun dirqama waan sirrii gaafattanii maaliif jennaaniin keessattuu waan akka biftiraasii kunniin shofaa Arabiyaa majlisiileen akkasuma ammoo hodhaa isaa kan akkanatti ilaaltanii isin hin hubattanii fakkeenyaaf uffata diizaayinii wayii yoo isin postotame jechuudha yoo argitan kaameraa viidiyoo irratti hodhaan isaa akka hodhame hin beektan jechuudha akkasuma Arabiyaa majlisii kanallee hin beektan garuu wanti isinitti mul'ataa hin jirre tokkochi yoo jiraate carqii boondiidiin isaa isinitti mul'ataa hin jiru achi booda hodhaan isaa osoo akkas hodhaan isaa kabadu ta'ee nu shof jedha asirrattuu hin beeksisa keessattuyyuu hodhaan isaa baay'ee kwaaliitiidha jechaadha sirriitti kan hodhame ogeeyyii ciccimaa ta'een kan hodhame jechuudha maashaallah warra jechuu barbaadan ajajadhaa isin jira isa kana yoo jaalattan jechuudha abbaa 20 mallee jechuu ni dandeettanii abbaa 40 mallee jechuu ni dandeettanii abbaa 30 mallee sun fedha keessan jechuudha isinirraa kan eegamu diizaayinii isa yoo jaalattan diizaayinii saniin
akkaataa barbaadanii tajaajiluu dandeettanii jechuudha. Diizaayinii kana qofa yoo jaallattanii mashallah baay'ee bareedaa fi hedduu oriijinaalii kwaalitii ta'e jechuudha. Warri jechuu barbaadan jedhaa isiniin jedha. Inni kun abbaa soddomaati. Abbaan soddoma mitiriin takkattiin birrii meeqaa namoonni ittanii nagaafataa hartan birrii 12,000 jechaadha. Mitiriin takkattiin birrii 12,000 Arabiyaa Majlisiin baay'ee waddadee jira hin beektanii. Mitiriin takkattiin birrii 12,000 warroonni jechuu barbaadan jedhaa isiniin jedha. Baay'ee bareeda waan ta'eef isa kana yoo jaallattan abbaa 40 jechuu ni dandeettan jechuudha. Akkuma isinitti tole jechuudha. Maashaallah hedduu bareedaadha. Beektiraasiin isaa gara lachiinitti iyyuu uffachiisa jechuudha yookaan gara lachiinitti iyyuu kaayamuu ni danda'a jechuudha. Gara lachitti iyyuu carqiin gara gamana lachi iyyuu waan keessa jiru jechuudha. Baay'ee bareeda namoonni barbaadan jedhaa isiniin jedha. Kun mitirii meeqa namni jedhullee hin nabamu. Isin mitirii barbaadaniin ajajachuu dandeettan jechuudha. Mitirii haga isin feetaniitiin ajajachuu dandeettan jechuudha. Inni kun walumaa galatti mitirii 10 jechuudha. As bira argartan kuni mitirii 10 jechuudha. Isin ammoo ka barbaadaniin ajajachuu dandeettanii haga isinitti tolee fi haga barbaadaniin jechuudha. Ka gamaa lama 4 koornarii 2 8 kan jidduu sun 10 jechuudha. Namoonni barbaadan jedhaa isiniin jedha. Boonditiin isaallee kenooti boondidii maallada tokkoffaa ta'e jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda. Baay'ee bareedaa ta'e jechuudha. Warroonni barbaadan ajajachuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Warri meeshaa ajajachuu barbaadan maatii keessaniif iidaa irratti uffata haa ta'u sapiraayizii garaagaraa namoonni qabdan dhuftanii na dubbisuu ni dandeettan isiniin jedha. Isinii bitee isiniif keessaa uffata illee haa ta'u wantuma barbaadan irra warroonni keessattuu uffata maatii keessanii bittanii geessuu barbaadan. Guyyaa yoo jala gahe gatiin akka malee hoddada waan ta'eef daddafaatii jalaa bitadhaa isiniin jedha. Maatii keessanuu bichisiisa anayyuu bichisiisa nama biraayyuu bichisiisa garuu guyyaan yoo jala gahe isin jalaa akka malee hoddada waan ta'eef ammuma tana ajajadhaa isiniin jedha. Gatiin isaa osoo isin jalaa hin dabalini ammuma ajajadhaa isiniin jedha. Ammoo jechaadha Arabiyaa Majlisii mitirii 10 gadi yoo ta'e jechuudha. 11 illee haa ta'u 12 illee haa ta'u sagallee haa ta'u teebilii wajjin isinii baasna. Garuu achi gadi yoo ta'e garuu teebilii ofii keessanii irratti hojjechiifattan jechuudha. Gatiin teebilii 2,500 jechuudha. Ofii keessanii irratti dalasiifattanii isiniin jedha. Mitirii 5 6 haa ta'u 7 haa ta'u 8 haa ta'u teebilii ofii keessanii irratti dalasiifattan isiniin jedha. Walumaa galatti Arabiyaa Majlisiin kennaarraa akkana fakkaata jechuudha. Akkuma isin argitan kan jira maashaallah baay'ee bareeda. Waa'ee Arabiyaa Majlisii irratti baay'ee isinii haasa'e garuu algaa fi qumsaaxin irraa akkas mara hin dheeressine baay'ee isinitti mul'isne jechuudha. Argitan jedheeti jidduudhaan roobni illee hin dhufe jechuudha. Sababa sanii fi isa biraa ammoo yeroo akkasitti daddafanii guraaran sanuyyuu rooba jala akkasii guraaranii isa biraa ammoo algaan sun jechuudha. Algaa pilaattiidha. Irra deebisin hima nama kilaasiin keessan xiqqoo safaa jedhe jechuudha. Kilaasiin keessan xiqqoo bal'ate warroota akkasii saniif ta'a jechuudha. Baay'ee bareeda. Qumsaaxiniin ammoo qumatanii simitira 2 dalgeessa mitira 1.20 jechuudha. Gatiin isiillee 25,000 isiniin jedheera. Algaan 40,000. Warri ajajachuu barbaadan ajajadhaa isiniin jedha. Arabiyaa Majlisii yoo haa ta'u qumsaaxinii yoo haa ta'u akkasuma kennaa sapiraayizii maatiillee hoo ta'e jechuudha. Wantuma barbaadan irraa ajajadhaa isiniin jedha. Dhiifama waliin wanti an irra deddeebi'ee dhiifama waliin isin gaafadhu. Viidiyoo kiyya kana warroonni haarawaa taatan jechuudha. Saskiraayib godhaatii laayikii tuqaa isiniin jedha. Ananna fayyada. Warroonni ammoo maamila kiyya taatan hiriyoota keessaniif shoor gochuudhaan akka isin wajjin qoqqoodaman goosisaa isiniin jedha. Baay'ee isin jaaladha. Isin kabajaa umrii naa dheeradha. Turtiin keessan gaarii isiniif haa ta'u.